bahuunsaan oolu callaa fi girdiini amaas gaariis hojjennu jira guyyaan firdii wanta amma haguugame boruu mul'ata kanaaf taanee haa jiraannu nama hubata gargar bahuunsaan oolu callaa fi girdiini amaas gaariis hojjennu jira guyyaan firdii haguugame boruu mul'ata kanaaf taanee haa jiraannu nama hubata na calqabsiistee tana xummursiisi dhoksaa mootummaa kee na barsiisi na calqabsiistee tana xummursiisi dhoksaa mootummaa kee na barsiisi na jalqabsiiste tana xummursiise dhoksaa mootummaa kee na barsiise na jalqabsiiste tana xummursiise dhoksaa mootummaa kee na barsiise lallabuu faarfachuuni waaqayyoof jiraachuun garaagaree eessa akka dhuftee eessa akka dhaqxuu madda baasee baree faarfachuun bayeessa lallabuun bayeessa raajuunis bayeessa har'a maal fakkaanna mootummaa isaa keessa lallabuu faarfachuun waaqayyoof jiraachuun garaagaree eessa akka dhuftee eessa akka dhaqxuu madda baasee baree faarfachuun bayeessa lallabuun bayeessa raajuunis bayeessa har'a maal fakkaanna mootummaa isaa keessa hin oolu wanta facaafanne hammachuuni hin oolu fuuldura gooftichaa dhaabachuuni hin oolu gaarii goonaan gonfoo fudhachuuni hin oolu jallaa taanaan biddaan gubachuuni bara kana keessa kiristaanonni kumaatama agarsuuf didachuu baay'ee gammadanii ofirraa bu'anii waaqayyoof filachuu utaalee shubbisee wangeela dubbisee mootummaa waaqayyoon naaluu isaaf abboomamee isaaf addaan bayee jiraachuun inni caalu bara kana keessa kiristaanonni kumaatama waaqessuuf didachuu baay'ee gammadanii ofirraa bu'anii waaqayyoof filachuu utaalee shubbisee wangeela dubbisee mootummaa waaqayyoon naaluu isaaf abboomamee
dubbisa dhagee jiraachuu inni caalu Ilolu wanta facaafanne hammachuuni Ilolu fuuldura goofticha dhaabachuuni Ilolu gaarii goonaan gonfoo fudhachuuni Ilolu Yallaa taanaan biddaan gubachuuni wanta facaafanne naamannaa gaarii soohamaa akka ammaa dhokatetti nafuu jira guyyaannuma adaraa obboleessaa adaraa obboleetti iyyi lafaa kun darbuuf jiraama akka bomboleetti wanta facaafanne naamannaa gaarii soohamaa akka ammaa dhokatetti nafuu jira guyyaannuma adaraa obboleessaa adaraa obboleetti iyyi lafaa kun darbuuf jiraama akka bomboleetti galmee waaqaa keessaa baane irbaata biddaa kan taane ofaa laalloo maane galmee waaqaa keessaa baane irbaata biddaa kan taane ofaa laalloo ammaa kaane guugamee boruu mul'ata kanaaf taane haa jiraannu nama hubata gargar bahuunsaan oolu callaa fi girdiini namaas gaariis hojjennu dura guyyaan firdii kama haguugamee boruu mul'ata kanaaf taane haa jiraannu nama hubata na calqabsiistee tana xumursiisi dhoksaa mootummaa kee na barsiisi na calqabsiistee tana xumursiisi dhoksaa mootummaa kee na barsiisi na jalqabsiistee tana xumursiisi dhoksaa mootummaa kee na barsiisi na jalqabsiistee tana xumursiisi dhoksaa mootummaa kee na barsiisi lallabuu faarfachuuni waaqayyoof jiraachuun garaagaree eessa akka dhuftee eessa akka dhaqxuu madda baasee baree faarfachuun bayeessaa lallabuun bayeessaa raajuunis bayeessaa har'a maal fakkaannaa mootummaa isaa keessa lallabuu faarfachuuni waaqayyoof jiraachuun garaagaree eessa akka dhuftee eessa akka dhaqxuu madda baasee baree faarfachuun bayeessaa lallabuun bayeessaa raajuunis bayeessaa har'a maal fakkaannaa mootummaa isaa keessa
Inoolu wanta facaafanne hammachuuni Inoolu fuuldura gooftichaa dhaabachuuni.